maaluma gatii gooteef addatti si jaallatame amma Waaqayyo. Akkuma mucaa dhiigaan bitamteetis dhiigaan bitamte siifis du'e naafis du'e addatti akkamitti si jaallatame Waaqayyo natti hime. Addatti si jaallata jechuun maal jechuudha? Bakka Waaqayyo biyya lafaa jaallatee hundumtuu itti nafayyuuf tokkicha mucaasaa kenne kan jedhu caafamaadha. Waaqayyo siin addumatti si jaallata jechuun garuu eessatti caafamaadha? Macaafamu macaafa biraati. Ani waan sitti Waaqayyo siinis anaanis ishee ammas jala hin jirres ishee wallaaltus qixuma jaallata Waaqayyo. Hunduma keenyaaf qaraarii warra dhaabate Waaqayyo. Namni tokkichi superioritiin namni tokkichi immoo dhumarra taa'ee hin jiru. Eenyuun ofitti aanse eenyuun immoo alan keenya Waaqayyo. Si jaallata na jaallata. Isheen addatti jedhamtu sun garuu waa qabdi. Isheen dubbii biraati. Isheen dubbii biraati qabadhu ishee. Gurratti kan toluudha. Amma mee gurratti kan tolu. Shin eebbifamta. Ol kaata hin barrifta. Biyya barbaadde dhaqxa. Akkam namatti tola. Akkam namatti tola. Paaspoortii iyyuu hin baafattu lafa deemta. Akkam namatti tola. Jedha miti reesirra. Akkam namatti tolan isiniin jedhe. Soomii kadhadhu Waaqayyoon barbaadi. Dhugaa duwwaa dubbadhu soba dhiisi. Cubbuu dhiisi ejja dhiisi. Akkam namatti cimaa. Argitanitti garaagarummaa isaa. Wanti nama ajaa'ibu garuu yoo isa Waaqa jibbuu dhiifte malee Waaqayyoon immoo hin argitu. Of goyyoomsuu dandeessa. Of sossobuu dandeessa. Of dhiibuu dandeessa. Isa gooftaan jaallanne keessatoo jirtu garuu dhuguma Waaqayyoon sitti ma gooftaa otoo hin argin duuta. Nama argiteetta sagalee namaa dhageesseetta. Waan gurra namaatti toluu jedhama. Amma too waa'ee cubbuu lallabanii namni lakkoofsa 23 amma. Osoo hin ceetaa ta'e garuu na amanaa isinuu beektu maal. Amma too faarfannaa jalqabne namni baay'een hin baay'ata. Maaliif gurra namaatti tola? Yesus Kiristoos garuu ijoollee mar'ataa nana'e. Hin baqanne jarrachuma jiru. Achuma jiru. Bartoonni 12 gaafasis jiru gaafa dhumaas jiru gaafa inni fannifames. Isa hamma dhumaatti duukaa deemu sagaluudhaan. Maatiyoos boqonnaa jaarratti sabii baay'een biddeen nyaatanii laga gamatti gaafa inni foon koo nyaadhaa dhiiga koo immoo dhugaa gaafa inni jedhe baay'een isaanii hin galan. Dubbiin atarra dhageessu gama siin ceesisu taanaan gatiin qabu. Dubbii gurratti tolu filatanii walitti lallabu'eedha baricha keessa. Nam gudii dhageessu amma teessanii si'a tokko hinde eessa jirraa yeroo itti jedhu jira dhugaa Waaqayyooti. Eessuma jirraa. Mata duree walii filannee walii lallabna faayidu. Akka dursinee mata duree irratti wal barsiisnu filanna. Akkasii inni filattu harka baaftanii isa kammoo ayyere argitanitti garanitti deemaa mata duree nutu filata nutu walii galee maalirratti baranna doo mata duree sin eebbisa bakka isa nu barsiisa itti mattee kanatti barattu dipaartimentii kolleejii jiru seeteeti lakki mata duree kan kennu Waaqayyo gooftaa machaati bara kan sitti matu Waaqayyoodha malee situ filata miti dhageesse hojiirra oolchuu kan qabdu samiitu dubbata samiin immoo marii keen dubbata otoo hin taane bulchiinsa of danda'e qaba samiin konfidensiidhaan sagalee dubbata jara baricha keessa garuu filatanii walitti lallabuutu baay'ata filatanii walitti dubbachuutu baay'ata Qorontoos isa dura boqonnaa 3 lakkoofsa 1 yoo dubbiftanii yaada foonii duukaa warra bu'aniidha yaada foonii duukaa waanuma lafarraa isin raaju mee kottaa dhugaa Waaqayyoon isinitti maan namoonni waan waaqarraa isin raajame beeku jirtu samaayyaawwii nagar waa'ee hafuuratti guddachuu waa'ee hafuuratti misoomuu waa'ee dibata hafuuraan baay'ee guddachuu namni isin raajame jira la hin yaadattani guyyaa isaayyuu namoonni sooromuuf makiinaa bitachuuf isin raajame lakkoofsa maal qaba lakkoofsuma maal qabaan isiniin jedhema
warri viizaa Itoophiyaadhaa kaatanii araba dhattanii araba irraa Kanaadaa galuuf isinii raajamee lakkoofsan qabuun isiniin jedhame. Yaada foonii duukaa bu'aniidha inni kun. Foon waa'ee lafaa malee waa'ee samii yaadu. Foon lafuma yaada. Aduu gajjallaa. Isaasii. Malee waa'een waaqummaa waaqayyoo dhufaatiin ilma namaa waa'een ol butamuu waa'een jireenya bara bara barsiifamuun akka cubbuu ta'etti ilaalamama. Namni isa barsiisu yureefa mana. Jiidhaadha namni isa barsiisu. Waan bara baraa namni barsiisu. Indee namichi reefu waldaa dhaqa. Reefu waldaa dhaqa inni jechuudha. Katti yaaddi dhaloon nama. Yaada foonii duukaa bu'aniidha. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irra immoo namoonni baay'een dubbii waaqayyoo mi'a harkatti gatii dhabe godhaniidha. Mi'a harkatti gatii dhabe. Amma nda'u yoo ilaaltanii dute obboloonni baay'ee jajjaboonni iddoo kana jirtu. Dubbii waaqayyoo otoo hin dubbisin, dubbii waaqayyoo iddoo inni itti dubbatu osoo hin beekin, walii raajanii walii faarfatanii gargar ba'u bara. Takkaa macaafatoo hin bani. Amma waldaadhuma kiristaanaa keessayyuu yeroon sagaleen waaqayyootti dubbatamu daqiiqaa 40 30 10 xiqqaachaa jira. Maaltu baay'ataa jira? Haaniimoonii, seermoonii isaa baay'ataa jira. Oduu baay'ataa jira. Waliin dubbii baay'ataa jira. Marii baay'ataa jira. Otoo sagalee Kiristoos hin dhaga'iin dubbii harkatti gatii dhabe jedha. Mee wayin sitti mee warri gaafa waaqayyo sagalee cimaa isinitti dubbatu jireenyi keessan lafaa ka'u. Waaqayyo sagalee dhugaa gaafa isinitti dubbatu lubbuun keessan kan na'u. Nama muraasas keessa. Inni kan waayyuutti hin fakkaatu. Namicha tokkotu taa'ee dalga jallatee nattaasa'e jedhee sokka waan ta'eef. Namichuma tokko taasaa oolee sokka'e. Maalaasaa har'ammoo siin jedha. Akka waaqa dubbatu dagateen. Mi'a harkatti gatii dhabe ta'eera dubbiin waaqayyo. Kiiloo kaasuu dideera dubbiin waaqayyo nama harka keessatti. Sirkatti salphateera moo sirka jira dubbiin goofticha? Mee ilaali si keessa jira moo jireenya kee keessa jira? Mi'a harkatti gatii dhabe jira. Yeroo darbe baay'ee ilaalleerra dubbii kana naman dhufneef xiqqoo dubbachuuf malee namni sagalee waaqayyoo barsiisu badaa iddoon qabu waldaa keessaa. Wangeelaawiin badaa iddoon qabu. Raajiitu iddoo qaba. Raajii abaluutu madarakiitti baay'inaan wal guurteedha itti waldaa. Dubbii waaqayyoo baranna jennaan immoo dhufu biizii taati namni. Akkuma sarraa kana biizii taati. Era waan baay'eetti hojiitti qabamte hojiitti maadaamiitu cinqa. Hojii maadaamii qabdi waan ta'eef achi deemte jechuudha isheen qaali. Hojiitti baay'ata gaafa wangeelli baratamu. Gaafa oduu uummata akka turtanii otoo bantanii muraasi keessan dhuftee teessi wal guurtee iddoo isheen yaatu hin beekan. Dhugaa waaqayyoo. Dhaggeeffachuu dhiiftaman. An dhaggeeffatu borfida waaqayyo. Wal guurtee teessi amma sila'oo biiziidha dhugaadhaa kun. Sirkatti gatiin dhabnee dubbiin waaqayyo. Inni gooftaan dubbatu si keessatti hin salphanne. Inni waaqayyo dubbatu si biraa iddoo hin dhabne. Dhaman jennee dubbiin waaqayyo gadi hin buune si keessa. Anaan jechaa jira barsagaleen kun sumaan jechaa jira sa'ee dhaggeeffatu. Mi'a harkatti gatii dhabe godhanii. Iddoo haasaan jiru, iddoo oduun jiru, iddoo waa'een kan biraa oduun kan biraa jirutti garee taana. Iddoo waaqayyo dubbatu keessaa garuu hin baqannu. Isa waaqayyo haasa'u dhiifnee deemna. Isa namni haasa'u keessaa immoo ana dubbata ol na galchii dabaree wal saamna. Kun abaarsaaf. Otoo sii galee inni kun iyyeen bahu. Maqaa Yesuusiin jedhamee iyyeen bahu inni kun. Si galaafachuuf, si ajjeesuuf inni. Ayi maala sii godha. Si ajjeesuuf kanaan sii dhumata taanaan sii olii dhumisa. Dubbii waaqayyootti gargar bahee namni fayyaan ta'u. Jecha Kiristoositti gargar bahee namni fayyaan ta'u obboloota. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 yoo dubbiftan immoo namoonni isin wallalchisan wangeela Kiristoos galagalchuudhaaf barbaadan tokko jiru. Wangeela Kiristoos galagalchuu. Akkuma bara keenyaa kana makmaaksa duwwaa ta'e dubbiin gooftaa. Torban baay'ee dubbanneera makmaakuu duwwaa. Diraamaa xiqqoo hojjechuu duwwaa.
argitanii tu baay'isa nama fayyaadhaan du'aa fakkeessanii iddoo aarsatti ol baasu kaameeraa irra kaa'anii kaameeraa irra kaa'u nama fayyaa argitanii dubbii wallaalchisa waaqayyo du'aa kaaseera si'a tokko hin kaasaarras isaan garuu karaa koo waaqayyo kaase jechuuf jecha nama fayyaa bilbilli kiisii keessa jiru nama fayyaa hafuura baafatu kafananii geessanii mucattiin yookaan mucichi moon socho'a hogguma isaan keessa hin sochooti gaafa isaan kaameeraa irra kaa'anii hin haxxiffatti utaalloon ishee qabeera ajaa'ibuma argituum jira nama fayyaa sila utaalloon qabee nama utaalloon qofo nama sila socho'u ka'eera jedhamu dhugaadhaa kun yaa saba ko dubbii isa dhugaa wangeelicha galagalchuu jedha yeroo darbe baay'ee dubbanneera obboleessi koo ashuun ragaa kun hoddaneera waan isin ajaa'ibu garuu wangeelli ati baattu galagalaan jiru har macaafumti si bira jiru torbee dubbadheera kana hiikisaa jijjiiramaan jiru abdii macaafa gosa meeqa qabda amma si bira gosa meeqa jira baay'ee jira na bira moobaayilii Besti natti agarsiisa sadii moo afurtu natti jira agarsiisa mee warri macaafa qabdan as natti agarsiisa dugda isaa macaafa warri qabdan ashoon isa nani beeku qaba asniin isan beeku qabdi asniin lama qabdi isa xiqqaaf isa dheeraa tokkuma inni asniin baattu lamaan isaayyuu kitaaba qulqulluu kan jedhu tokko nama qabu gastii kanarra kitaaba qulqulluu macaafa qulqulluu otoo hin taane kitaaba macaafa qulqulluun jennaan kitaaban jedha maqaan isaa kitaaba ashoo yoo jiraate naa fidi aniin arganne waan ta'eef har'a kitaaba qulqulluu kan jedhu macaafa miti kitaaba qulqulluu namni argate gastii jalas namni qabu kitaaba qulqulluu kan jedhu qola isaarra nama qabu walan galcham jala kan jiru kitaaba qulqulluu way isinitti agarsiisuuf macaafa galagalchuu jedha ila kun wala obboleessi koo qaba asuma qabeeshoo ila ilaala daraa waaqa ija keessaniif ilaala boorragaa waan hin jirren sitti maayira miti waan addunyaarra jiru ashoo as qabe sirriitti as qabe ashoo sirriitti as qabe argamaan jiru kitaaba jedha ila kun dubbisa kitaaba qulqulluu inni si biraa garuu macaafa qulqulluudha uumama boqonnaa tokko baasii ashoo asnii baaseetis abdii baaseetis ilaalaga macaafa galagalchuu jedha amma wanta nama haasa'u kuni maa rakkoo qaba jechuu danda'a tokko as jala taa'e rakkina maal qaba ila kun lammayyuu jalqabeera garaagarummaa maalii qaba jedhi naa dubbise dara qoy garaa